Amadubi sinitindereso nama ilmakiya namanya yada tajunaddin jadan kana atau buka tinaga letih fata ya datang Junaddin namni kamandika ambo umuri dan ledika Rabbin ambo samun ini nama kana kenne samu buddada arjada garala fesa wan orang tici duri kamu wan gagari seduhundu mana mau ofirra kamu dan namanya gama jara baga dadwe kan sakina nuot siya nataju nandi gama liberan ukur sate hal kanis guyas nama kana wajib namin ay batapate hanggang mati namin walin apate at tayo na din abo horin ke kangosati ang mayuhori ang kasuma namakin manihar ka na maoy nilalin ang pumayihon sa inyo barbada ini cerah raw ni cerah de pengen jalan nammi dugu yo makasa wajin awalame indu eja dama male namni makansa awala ole indu harra wayab di kope o soldane sena oromo kesati baka walalon baka ini kabun siya nagsisu barbada senan oromo kanini abada ilmati hata hindalat tidabu walalodan gafuma warana rati capanile capaga fasisana warana ga fasisana walalodan hambisan alota itiano dula sura sa deni gafa sura sa den dula sura buyo sura sa den duli gafa sana dula sura sa deni adam namatakitsa dula sa narahaf dula gubbatu lumate di namni tokko keisagan duryo dulani galan namni walalodan kirarsan wan dulita ehima gafas jaldes namni jadan dula sanarra afegale dulin hafne dulin galle akamit geraru kisamo tokko galan ole akamit geraru isu janang gerari edamin wanja gerari sora buyo sora sororo safeani sora buyo barkawa dari dire daga soram bade sororon subban bade gochi bode bade gorsawan lale oromong garam katte bade janegera walalun sun gerasi sun hangga harati darbada barsan nubrages dulikun wagga kumatongkof di palamat urakan dulan sorasa demeja
Arero bosaro waan jedhe waanuma Oromoo kana laalee kan Arero bosaro waggaa 200 wayi dura waggaa 270 wayi waan Oromoon keessa jirtu laalee incitu hinciccitaa himbadu himbabbadaa babbadaan farsoo dhudhi badiin biddeena nyaatti badii ga'ee beekee walli wallaanuu didaa wanni sun darbitee dhalatti darbaa kunoo har'aa asii jedheeni anillee isinitti dabarsaa jira. Awwaadide alaabaan tapha dide burree mar'achuu dide afaan sooddaa yaa'uu galaanni dide waan mal gubbaa ejjuu dhaddachi dide kunis waan matti waa dabarsanii wanni Oromoon nabe argaa dhageettii isaati seenaa isaatu dhabe namni seenaa hin qabne nama jiraatti dhufe seenaa ilmaan haraamuu isin barsiisaniiti amma isa too isin gaafatanii hunda keessantu beeka kan Oromoo yoo isin gaafatan garuu waan hin qabdan walaloon waan ittiin seenaa dabarsanii Sheikh Abdul Shukur seenaa dubbii seenaa kan lafa barbaadu keenya kitaaba keessan jiru gaaf tokko waan jedhe Sheikh Abdul Shukur gariin keessan warri Arsii taatan hin beektu ta'a nama kana yaa aduu nuu kennimee oduun duraan jirtu waasi jalaan badduu ka harkanii guyyaa alama naannoituu jedheeti kan Oromoo kana sigaan namni hin beeku ka halkanii guyyaa alama naanna'u aduudha aduumee nuu kenni hin beektaa seenaa Oromoo kana nu dhageessisii jennaan aduudhuma maa himuu didde seenaa duraan jirtu aduun sigaan himtu mee onneedhuma keenya kana foon diqqaa lafa keenya keessa jiru kana onneedhuma keenya haa gaafannu jedhe yaa onnee kan zabaduu rafne kan hir'isuu malee dadhabbii ni manne dhalootarraa qabdee hanga du'aatittu waaqatu si uumee jedhu siin jedhe dhaabbadhu siin jedhaa guyyaa ofii fedhe fedhii isaa malee ofiin hin dhaabbattu jedheetii onneedhuma isaatti deebi'ee onnee isaa gaafate waa'ee Oromoo waggaa 22 booddee abdaa garaadaa namni jedhamu ka Sheikh Abdul Shukur aduun hin himne jedhe sun ani immoo gaaf tokko gadi baheen aduu haasoitu dhaga'ee guyyaa tokko gadi baheen aduu haasoitu dhaga'ee jedhe seenaa Oromoo kana guyyaa Rabbiin Adamii fi Hawwaa uumerraa qabee hanga bara dargiin Oromoo lafarraa fixeetti seenaa Oromoo walaloodhaan hime abdaa garaadaa kan hundaa kuman qabdanii miti maqaadhuma abdaa garaadaa yoo beektan miti bara dargiin biyya balleesse ilmaan haraamuu biyya balleessite Hayilee Fidaaf ajjeessan Sheikh Tahir amma dhiyoo kana kaleessa deenga ji'a lama kanan taane Kanadaatti du'e yaa ilmaan Oromoo sabni kan koo martuu bakka jirtan hundaa akkam nagaa jirtu yaanni keenya tokko teessoon biyya xinnaa guddaan illee akkam jirtan fayyaa
Dardaraa maanguddoon dhiiraa dubartiini waa'ee bilisummaa maalitti jirtanii takka kaa keessaan lollohina amantii fi kutaa waliin fofoohina durumatti deemaa duuba millatina marii takka ta'a waliin tuffatina. Bismillah jedheen karaa koo calqaba yaa Waaqayyo jechaan ganaa koo ol qaba nuutumsi jedhaanii irreen keetii qaba namni si abdate mirga guutuu qaba Waaqayyo waa hundaa situ harkaa qaba maaggaa awwaatti dharti nu galchi biyya keenyatti kajedhu Seexaahe jabaa keenya akkuma abdii qophee jabaa keenya seenaadhaan yaadachuu qabna jechuudha. Amma dubbii isinitti dheeressu nama ilma kiyya namicha yaadataa Junaddin jedhan kana al tokko kaa'aati naa galateeffadha. Yaadataa Junaddin namni qaamaan xiqqaa ammoo umuriidhaan illee xiqqaa rabbiin ammoo sammuun inni nama kanaaf kenne sammuu guddaadha arjaadha gara laafeessaa waan oromtichi durii qabu waan gaggaarii san hundumaa nama ofirraa qabudha namni. Gaafa jaarraa abbaa gadaa du'e kan salphina nu oolche yaadataa Junaddin. Gaafa Ali Birraa dhukkubsate halkanis guyyaas nama kana wajjin namni dhaabbate hanga dhumaatti namni waliin dhaabbate yaadataa Junaddin. Abbo horiin kee kan gosaati ammayyuu hori akkasuma namaa kenni malee harka namaa hin ilaalin takkumaa yihuutti jechuu barbaada. Maaliif waa'ee abdii qophee irratti hin xiyyeeffanne jettanii warri yaadda yoo jiraatanii abdii qopheen beektaa hin duune isin keessa jira har'a Galatooma Dr. Gammachuu Maqasaa fayyaa gaarii